Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboloota kiyya bakka garaagaraa teessanii kan viidiyoo kana ilaaltanii har'a waa tokko isinitti himuun dhufe. Innis yuutuubii kiyya kana kan ilaalaa jirtan kanarratti wantoota garaagaraa waan baay'ee hojjechuudhaaf karoorfadheetan jira. Isaan keessaa seenaa dhugaa biyya alaa keessatti raawwatan dhimmoota ajjechaa ta'uu danda'a, dhimmoota bashannansiisuu ta'uu danda'a. Seenaa garaagaraa biyyoonni garaagaraa, mootummaaleen garaagaraa, namoonni dhuunfaa garaagaraa qaban kan nuti waan baay'ee irraa barachuu dandeenyu gara fuulduraatti bal'inaan afaan Oromootiin qabadheen dhufa. Afaan Oromootiin fi viidiyoowwan isaanii, suuraawwan isaanii faana baay'ee isaa kallattii garaagaraa irraa walitti qabachuuf yaaleera. Stoor godhadhee qopheeffadheetan jira. Kana booda gara Itoophiyaatti yookaan gara biyyaatti yeroo deebi'u iskiriiptii qopheessee iskiriiptii sana fuudheen gara keessaniin ga'uudhaaf qophaa'eetan jira. Kanaafuu viidiyoo sana qabadhee hangan dhufutti yeroon dhufu isin immoo maal gootu viidiyoo sana ilaaltanii ni jajjabeessitu jechuudha. Facebook irratti hordoftoota 500 ol, TikTok irratti almost 700 galaan jira. TikTok laman qaba. Yoo xiqqaate sooshaal miidiyaa guuturraa hordoftoota miiliyoona 1.5 oli kanan horadhee jiru. Haa ta'u malee garuu yuutuubiin koo reefu 50 irra jira waan ta'eef yuutuubiin baay'ee faayidaa qaba. Qarshii baay'eellee namaaf lakkaa waan ta'eef namoonni viidiyoo kalaaltan, namoonni ana jaallattan gara fuulduraatti jajjabeessuu barbaadan TikTok irraa, Facebook irraa galiin argamu tokkollee hin jiru. Garuu waan hojjennu irratti immoo galii argachuun barbaachisaadha. Kanaafuu namoonni na jaallatan hundumti keessan yuutuubii koo kana mallattoo diimtuu yookaan subscribe jettu sana tuqaatii maatii ta'a. Subscribe kan erga tuqxan immoo mallattoo bilbilaa sana tuqaa. Yeroon viidiyoo kiyya gadhiisu direct viidiyoon akka isin bira ga'uuf jechuudha. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundumti keessan akka subscribe gootan amaanaa isin jechuun barbaada. Kana booda seenaa garaagaraa, seenaa dhugaa biyya keessaaf biyya alaa direct isin bira bifa ajaa'ibaa sagalee bareedaadhaan istiidiyoo bareedaa ijaarree gama keessaniin geenya waan ta'eef haga viidiyoon isin bira ga'utti obsaan nu eegaa, namootaaf sheerii godhaa. I love you so much.